Nageenyi haa dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo duula tibbana taasisaa tureen milkaa'uu ibse. Waraana guddaa mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsisaa kan jiru waboon tibbana lola bakkeewwan garagaraatti adeemsisaa tureen injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraana dirree lixaa dirree giddugaleessaa fi kibbatti taasisaa tureen qondaalota waraana mootummaa sadarkaa olaanoo irra jiran dabalatee loltoota mootummaa 266 ajjeesuu beeksise. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa caffee Oromiyaa irratti taasisaniin humni waboo sadarkaa yaaddessaa irra gahuu fi loltoota mootummaa hedduu miidhaa jiraachuu ibsuun ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murtii ammaan dura adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dabarse irra deebiin mirkaneesse. Boordichi amma dura garee obbo Daawit Ibsaan durfamuuf warra kanaatu adda bilisummaa Oromooti jedhee beekamtii kennee ture. Gareen obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Araarsoo Biqilaan durfamu immoo murtii boordichaa diduun gara mana murtiitti adeemanii turani. Dhimmi kun hanga dhaddacha ijibbaataa gahee murtiif gara boordii filannoo biyyaalessaatti deebi'e. Boordichi dhimma abaa'oo gara isaatti dabarfame kana ilaaluun murtii amma dura obbo Daawit Ibsaa fa'aa deeggaruu dabarse ammaas irra deebiin murteesseeti jira. Abaa'oon guyyaa 30 keessatti kora waliigalaa akka gaggeessus boordichi murteessee jira. Oduma walqabateen abaa'oon murtii boordiin filannoo kora sabaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun kennee ture haaromsuu isaatiin walqabatee ibsa baase. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti boordichi dinqisiifatee jira. Boordichi dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuudhaan qooda fudhattoota dhimma ilaallatu waliin taa'uudhaan murtii kana karaa seera qabeessa ta'ee fi adeemsa seeraa hordofeen akka hojiirra oolchuu abaa'oon yaadachiisee jira. Akkasumas hidhamtoonni siyaasaa miseensonni fi gaggeessitoonni abaa'oo mana hidhaatti dararamaa jiran akka hiikaman abaa'oon ibsa isaa kana keessatti jabeessee gaafatee jira. Akkasuma waajjiraaleen abaa'oo cufaman akka banamaniif dabalatees yeroo ammaa miseensotaa fi deeggartoota abaa'oo adamsanii hidhuun hammaatee waan jiruuf kunis akka dhaabbatuuf boordiin filannoo Itoophiyaa waan isarraa eegamu akka raawwatu akeekee jira. Abaa'oon dhaabbileen sabqunnamtii garee beekamtii hin qabneen abaa'oo ja'anii waaman gocha isaanii irraa akka if qusatan hubachiisee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraayin guuramaa jiraachuu sabi himaaleen gabaasanii deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu kan labse mootummaan Itoophiyaa lola biraatiif qophaa'aa jiraachuu Bloomberg dabalatee maddeen oduu gabaasaa jiru. Mootummaan federaalaa fi Tigraay waraana dhiiga dhangalaasisaa ji'oota 17 booda deeggarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaabuu erga labsanii booda waraanni mootummaa hedduun konkolaataa 32 magaalaa kibba Tigraayitti dhiyoo jirtu qobboo keessatti kuufamaa jiraachuu Bloomberg gabaasee jira. Humni dabalataa gara daangaa naannichaa bobbaafamaa jiru deeggarsa namoomaa gara Tigraay galuuf eegumsa taasisuuf ta'a ja'amu hordofee sochiin waraanaa taasifamaa jiru kun daandii deeggarsa namoomaa eeguuf kan kaayyeffatee miti jechuun dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa himaniiti jiru. Lixa Tigraay keessatti lolli taasifamaa jiru ammallee jabaatee itti fufee jiraachuun himame. Lolli Tigraay gama lixaa naannoo magaalaa Humaraatti torbee dabre keessa eegalame ammallee jabaatee itti fufee akka jiru maddeen oduu garagaraa mirkaneessanii jiru. Akka maddeen oduu sirna bilxiginnaatti dhiyootaan gabaasaa jiranitti lolli kun humnoota Tigraay kanneen naannoo daangaa Suudaan maadheffatanii fi waraana bilxiginnaa gidduutti taasifamaa jira. Waraanni bilxiginnaas ta'ee humnoonni Tigraay garuu lola kana ilaalchisuun ibsa kennan hin qabani. Aanaaleen naannoo Amaaraa to'annoo humnoota Tigraay jala jiran humna waraanaa qindaa'aa ta'een bilisa baafamuu qabu ja'a naannichi. Qondaalonni naannichaa olaanoon tibba kana yaada kennaniin lolli xumuramee jira yaada jedhu hin qabnuu jaani. Humnoonni Tigraay ammallee weerara marsaa biraa nurratti taasisuuf qophii qabu jechuu isaanii gaazexaan Riippoortar gabaasee jira.
Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne isa hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Tokkoon babal'ina oduu kanaa oduu keenya idilee galgalaa keessaa argattu gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.